kaansarii gadameessaa akkaataa inni itti dhufu waa'ee gadameessaa wal qabatu akkamiin wal qabata karaa mana yaalaatiinis akkaataa saayinsiitiinis akkaataa aadaatiinis isiniif hin maqaan. Kiyyeessin shamarran jechuun obboleeyyan gayya haadhatii ani isiniif hin ibsallee akka feetetti. Isinuma itti rakkata. Namni yoo abaluu kaansarii qaba jennaan yaadaan iddoo yoo buusu. Miti. Namni qixatti ulfaatu laalame namni kun kaansarii qabaa gizee jaan yoo firri kee kaansarii qaba jaan atu wajji gaggabte. Tiruu qaba jennaan atu wajji kutta. Gadameessaa wal qabatu akkamiin wal qabata ati yeroo fincaan rakkisaa jira jechuun fincaan itti qabama fincaan dayita akkana jechuun fincaan sirraan bahuu jechuudha. Dhangala'aan nuti yeroo hunda rakkina gadameessaa ta'e hojjette walitti qabama qabachaa deemte. Kun karaa saayinsiitti beekaa dhangala'aan qaama saalaa keessaa mi'a dhangala'aa qaba dhangala'aa shurufkaa qabu jira dhufuu danda'a yaa warra dhalaa siimeen yookaan dhangala'aan sun maal qabaachuu danda'a jira dhiiga qabaachuu danda'a jira. Taaptaa koppilingi shir godhe buleeyyan la koto gadameessa guyyo asirraa iyyaa ollaan akkayyu rakkina gadameessa amma beeka saayinsiiti kun karaa saayinsiiti wanni takka guyyo sitti iyyaa olluuf kaansarii beeka mallattoo kaansarii gadameessaa ta'e buleeyyan gaji warri akkana jechaa oolu wanni itti hoggayyuu an hogguu akka iyyaa olu hogguu akka isin obboleeyyan kiyya malee waa takka mee maali shamarran keenya hogguu oguun iyyaa olu dhugaasatti akka saayinsiitti siimuu jira mee rabbii keessatti dhangala'aan qaama saalaa rakkina gadameessa mallattoo kaansarii gadameessaati jechuudha. Laa fincaan itti ni rakkisaa dhangala'aan qaama saalaa keessaa ni dhangala'aa akka kashurufkaa qabu yookaan kadhiigaa if keessaa qabu keessaa yaaja wanni iyyaa olu tanumaan ni hima maree yeroo qunnamtii saalaa kootu dhukkubbiitu itti dhagahamaa jira. Namni dhangala'aan qaama saalaa keessaa yaa'u qaamni saalaa keessa madaa jira wal qunnamtii saalaatu hin danda'u. Meelaa hoggayyuu iyyaatu hin oolan. Ka saayinsiitti beekti. Duyda gara gadiitu dhukkubaa jira. Dhukkubbiin itti dhagahamuu yookaan fuulduraan gara miilaatti gadi dhukkubuu gadi itti dhagahamuu akkana jechuun gad dhiibata. Siima sa'a 24 sirraa siyaasa oolan. Kun hundinuu mallattoo kaansariiti. Akka saayinsiitiin siimuu jira. Dhiigni marsaa laguu isa yeroo jijjiirrachuu jira. Haayame akkamitti godhee abboleeyyan kiyya. Kun karaa fayyaati. Qaamni saalaa yeroo marsaa laguu malatti jidduutti dhiiguu jira. Dhukkubbii garaatis itti fidaa. Haaya waan hin gadameessa yeroo hunda rakkinaan gadameessa siimuu fi rakkinni mallattoo kaansarii gadameessa adda moo takka. Takketan naayim yeroo hundas majala jirraam isiniin barsiisu jira yeroo hunda sa'a 24 barsiisu jira akka saayinsiitiin si fideen kaansarii gadameessaa ta'e rakkinni gadameessaa adda moo takka akkasi kun oboontu takka maaliif isin iyyaa olaan dhiini baatii bira kutuu baatii hir'isuu tanaas dhiini ilaali yeroo wal dhadhaawaa siin jaa mallattoo kaansarii gadameessaatti mee rabbii keessan ijaa dhangala'aan sirraa yaa'u dhangala'aan sun akkam yeroo hunda shamarran irra guddaa ammeeduma dhangala'aa akka isaa yaa'u. Wanni ijaa olu tan kamalee hama kaansarii gadameessaa kuni afaan gadameessaa kanarra ta'a sii galee fiinxa gadameessaa ta'eefi qaama gadameessaa keessatti dhufu dhangala'aatu irraa yaa'a eega xuriin itti dhufte booda irraa yaa'a dhangala'aan kun dhangala'aa dhiiga qabu yookaan bishaan qabaachuu danda'a dhangala'aan kam daalacha faan namarraa akka bishaan of keessaa qabu dhagee amma keenya kun karaa keenya karaa reefu siimee ifitti hin taphatin caqasaa inni kunoo maal qaba ajaa qaba kareefuu ajaan qabu kansariin sun dhangala'aan kee ajaan qabu kasirraa yaa'u mallattoo kansarii gadameessaatti ilaalamee karaa bilaashi iyyuutu jiru yeroo jaarsaa wajjin qunnamtii gootu ni laalata. Laalaa itti dhufu kareefu sunoo kasaayinsii oo laalaa itti dhufu wanti takka qabi amma sii galaa jira dhangala'aan sun kaakam laalaa itti dhufaa dhangala'aa siime mallattoo kaansarii gadameessaati. Offaan gadi dhiibata kareefoo gara miilaatti gad dhiibatan joo of gadi dhiibata gad dhiibatoonni kun handhuuraa gadi waatu ganna dhiibataa ganna diraa shamarran jechaa ooltu qabi siimeen
Dhangala'aan kun yeroo hundarraa yaa hedduurraa yaa shamarran yeroo hunda dhangala'aan irraa yaa as keessa fudhadhu. Fincaan isiin jijjiirama. Fedhu diimaa ta'a. Fedhu booruu ta'a. Caqas. Waan ajaa'ibaa ta'e ni iita waas kaansariin kun. Gadaamessa keessatti iitaas ni fidaa beeka. Dhangala'aa wanti kun maal jedhanii beektaa? Fincaan isaatis ni jijjiirama. Dhangala'aan qaama saalaa fincaan namaa shuruuf kan qabu. Fincaan namaa maal godha? Dooktoraa miti haadha dooktoraa fiti. Asirratti nuti waan wallaanu jirruuf. Waan wallaanu jirruuf isin hojii rakkachuu jirra jechuudha. Hedduun akka malee isin hojii rakkachuu jira. Ka saayinsiitii fi ka aadaa wal bira fidee adda baatee qaba amma asitti hin qabu. Caqasi. Dhangala'aa rakkinni gadaamessaatti hojii adda baatee qaba hin qabu. Inni kun ni itawaas sababa ilmoo dhabuutis namatti ni fidaa kaansariin kun. Yes. Akkasumas dhangala'aan kun ilmoo inumaa kana ammas dhangala'aa yeroo hundaa sababa ilmoo dhabuutis ni fida. Iita adda addaa wanni dhangala'aa kana iita wani fida dhangala'aan karaa gadaamessaa kana cufa. Mee rabbii keetii dhangala'aa yeroo hundaa sirraa yaa'u. Shamarran isin haadhatii yaa obboleeyyan kiyya tanaafis si ho'i waa'ee. Gizee jaarsaa wajjin wal qunnamtii gootu offaanis ni laalataa offaanis gadi diddiraa jedha. Kaansariin gadaamessaa gisee namarra ture gara infekshinii dhiigaatti jijjiiramaa. Dhalaan garee gizee baatii dhiinni baatii bira dabree fi baatii hir'ise infekshinii itti fide. Wanni kun maali? Infekshinii itti dhufa. Dhiiga baatii bira dabru baatii hir'isu. Infekshiniin gadaamessaa kun hedduu hamaa. Maali? Kaansarii sariif nama saaxila. Kun aadaati immoo guutuu bal'isu jira. Hedduu babal'isaa. Amala ni jijjiira. Goggogina itti fida. Kaansariin gadaamessaa goggogina garaatti hojii ol qabataa. Kaansarummaan kun ammas goggogina garaatti hojii. Kaansariin ammas kintaarotti hojii ol qabataa. Beektaa miti. Burkisiisaa horkarraa yaasaa jechuudha. Gadaamessi gisee rakkoo fidee infekshinii gadaamessaa itti uuma. Sababaan inni infekshinii wanni itti dhufu maali? Rifeensi irraa ciccituu fa'aa, finniisa fuula irratti faffacaasuu fa'aa. Waa'ee saayinsii si fide, waa'ee saayinsii kaansarii gadaamessaa akkaataa saayinsii si fide, akkaataa aadaa si fide. Si ibsine jechuudha. Asii gadi wanni biraatti akka jiru kaansariin gosa hedduudha. Kana keessaa waa'ee dhangala'aatis ni beektan. Kaansarii kana maaltu nama fidaadha amma?